Iraan Galaana Hormuz guutummaatti boombii bishaan jalaan uwwisuufi keessatti facaasuun itti uftee jirti. Haalli kun Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aarii fi dhiphinaan bobee akka dha'u taasisee jira. Tiraamp ajaja tattamaa humna galaanaa Ameerikaaf kennee jira. Dooniin Iiraan kamiyyuu amma fedhe xiqqoo yoo taatillee Hulaa Hormuz keessatti boombii bishaan jalaa facaasuu yoo argitan battalumatti itti dhukaasaa daaraa godhaa jechuun akeekkachiise. Muddamaa bafaaraan jalqabe kanaan bal'inaan qabannee jirra. Gabaasni raadiyoo firii Yurooppii fi dhaabbata Istraateejii Waashingitan yookaan Waashingitan Instituutii irraa FABM iccitii dhokataa Ameerikaan Maaliif Iraaniin jilbeenfachiisuu dadhabde gaaffii jedhuuf deebii lafee cabsuu kennee jira. Iraan osoo boombiin akka bokkaa itti roobuun akkamitti sirna misaa'elaa fi diroonii ishee hatattamaan haaromsuu dandeesse deebii qorannoon dabalame kana bal'inaan ni dhageessu. Daareektar dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa Raafaayil Kiroosiin ija jabeenyaan ba'e dhugaadhaa fi addunyaa raasu tokko lallabee jira. Addunyaan sirna waldeeggarsaa fi tasgabbii dhabdee jirti. Yeroo dhiyootti addunyaa kanarra biyyoota 20 ta'antu meeshaa niwukilaraa hidhatee dhaabbachuu danda'a jechuun akeekkachiisa. Handhuurri dhiphina kanaaf sababni guddichi garuu waraana amma Iiraan keessatti deemaa jirudha. Dhukaasa dhaabbiin guyyoota 14f Ameerikaa fi Iiraan gidduutti mallattaa'ee xumuramutti yeroo dhiyaatu iccitii sodaachisaan tokko lafa jalaa ba'ee jira. Haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan sanaan booda Iraan aariidhaan ogeeyyii sakatta'insaa wiirtuuwwan niwukilaraa ishee keessaa ariitee jirti. Amma addunyaa balleessuuf deemu morkii boombii niwukilaraa hidhachuu kanaa iccitii isaa yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Will be boarded for interdiction and seizure, transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. Osoo addunyaan dhiphina waraanaa fi marii nagaa gidduutti raafamaa jirtu Har'a Baha Giddu-galeessaa keessattuu bishaanota tarsiimaa galaanaa Arabaa keessaa dhugaadhaa fi seenaa waraanaa guutummaatti garagalchuutu ifa beekame. Iiraan Hulaa Hormuz jummoo dhiigaa dinagdee addunyaa fi boba'aan dhibbeentaan 20 keessa darbu har'a bishaan nagaa osoo hin taane kiyyoo du'aa isa hunda caalaa xaxamaa fi sodaachisaa ta'e jijjiiramee jira. Iraaniin lafarraa xoofnaa misaa'ela ishee fixneerra jechuun Ameerikaa fi Israa'el of tuulummaadhaan dhiichisan sun har'a madaallii waraanaa bishaan irraa guutummaatti of harkatti galchite Peentaagoonii fi masaraa White House raasaa jirti. Oduun guddichi kan sammuu ajajoota Ameerikaa jeeqee fi addunyaa naasise. Gabaasa basaasa Ameerikaa fi miidiyaa Axios irraa ifame. Akka gabaasni kun saaxileetti Iraan dhukaasa dhaabbii yeroo ammaa kana akka carraatti fayyadamtee bashannanaa jirtu. Faallaa kana Iraan torban kana keessaa Hulaa Hormuz guutummaatti boombii bishaan jalaadhaan uwwisuu fi keessatti facaasuu itti uftee jirti. Tarkaanfiin kun ajajaa waliigalaa waraana Ameerikaa dhiphina guddaa keessa galchee Iraan galaana Hormuz kana guutummaatti cufuu fi balaan rabbuusuuf sagantaa ishee itti ufaa akka jirtu ifatti akka amanuu isa dirqisiisee jira. Iraan kanaan dura misaa'elaa fi diroonii isheetiin samii fi lafarratti of tuulummaa Ameerikaa cabsitee turte amma immoo teekinooloojii callisaa fi ajjeesaa kanaaf fayyadamtee bishaan jalas zoonii du'aa taasistee jirti. Haalli kun Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aarii fi dhiphinaan bobee akka dha'u taasisee jira. Tiraamp yeroo hundaa miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti dhaadachuu jaallatu har'a labsa waraanaa rifachiisaa dabarsee jira. Ajaja tattamaa humna galaanaa Ameerikaaf kenneen Dooniin Iiraan kamiyyuu amma fedhe xiqqoo yoo taatellee Hulaa Hormuz keessatti boombii bishaan jalaa facaasuu yoo argitan battalumatti itti dhukaasaa daaraa godhaa. Tursiisii tokko illee jiraachuu hin qabu jechuun akeekkachiise. Tiraamp itti dabaluudhaan dooniiwwan keenya warri boombii qulqulleessan dandeettii isaanii dachaa 3 dabaluudhaan bishaanicha qulqulleessaa jiru jedhe. Garuu dhugaan lafarraa fi bishaan jala jiru haasaa Tiraamp caalaa baay'ee xaxamaadha. Boombiin bishaan jalaa meeshaa salphaa miti. Iraan boombiiwwan gosa garaagaraa kumatamaan lakkaa'aman qabdi. Isaan keessaa kanneen yeroo dooniin bira darbu sagalee yookaan dhiibbaa bishaaniitiin dho'anii fi kanneen bishaan gadi fageenya keessa dhokatanis ni argamu.
dooniiwwan Ameerikaa hamma fedhe haa carraaqan malee Hulaa Hormuz guutuun qulqulleessuun hojii ji'oota yookaan waggoota gaafatudha. Iraan ammoo dooniiwwan saffisaa xixiqqoo fayyadamti. Halkan dukkana keessaa boombii kana yeroo facaastu Ameerikaadhaaf isaan hordofuu fi adamsuun akkuma lilmoo citaa keessa barbaaduuti. Gama dippiloomaasiitiin ammoo dhiphinni Awurooppaa daangaa darbee jira. Ministeerri ittisaa Biriteen Joon Hiilii fi ministeerri ittisaa Faransaay Kaatiriin Vootiraan ibsa waloo baasuun Hulaan Hormuz guutummaatti cufamuu isaa amananii jiru. Iraan erga waraanni guraandhala 28 eegaliyaas ulaa kana qabatamaan cuftee jirti jedhan. Isaan pilaanii waraanaa fi dippiloomaasii walitti makuun furmaatanii argannaa biyyoota nu gargaaranis arganneera jechuun of jajjabeessuu yoo yaalanillee dhugaan jiru Awurooppaan bobaa dhabdee dinagdeen ishee jilbeenfachaa akka jirudha. Dhiibbaan Iraan Hulaa Hormuz cufuudhaan uumte waraana qawwee caalaa miidhaa jabaa geessisaa jira. Walumaa galatti har'a waraanni Baha Giddu-galeessaa daangaa samii fi lafaa darbee bishaanota tarsiimaa addunyaa guutummaatti to'achaa jira. Ameerikaan samii fi lafa irratti Iraaniin jilbeenfachiisuu yeroo yaaltu Iraan ammoo deebistee galaana jalatti Ameerikaa kiyyoo du'aa keessaa galchitee jirti. Tiraamp doonii Iraan yoo rukute Iraan ammoo misaa'ila ishee Abuu Maadiitiin doonii Ameerikaa daaraa gooti. Waraanni kun amma qawwee qofa osoo hin taane obsaa teekinooloojii xaxamaa fi dhiibbaa dinagdeetiin murtaa'aa jira. Iraan biyya waggoota 40f ukkaamamtee madaallii addunyaa harka isheetti galfattee ulaan kiyyaa bishaanis kiyyaa seeraanatu baasa jechuun diina ishee teekinooloojii doolaara biiliyoonaan lakkaamutti boonu sana manuma isaanii keessatti dhiphisaa jirti. Addunyaan amma bishaan Hormuz dhiigaa fi ibiddaan yeroo baba'u ija banattee daawwachaa jirti. Addunyaan waraanaa ammayyaawaa isheen meeshaa qaalii fi teekinooloojii warra dhiyaa doolaara biiliyoonaan lakkaamuudhaan of tultu har'a gootummaa obsaa fi sammuu qaxalee eegduu warraaqsa Iraanii fi michoota ishee baha duratti jilbeenfattee qullaa ishee dhaabbattee jirti. Osoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi hooggantoonni Israa'el samiin Iraan harka keenya jala jira uraalee ishee lafarraa xofneerra jechuun miidiyaaleef oduu kijibaa dabarsanii dhugaan lafa jalaa fi samii irraa garuu faallaa kanaan madaallii waraanaa guutummaatti garagalchee jira. Xiinxaltoonni waraanaa fi dhaabbileen qorannoo warra dhiyaa dhiphina onnee isaanii caccabsuu tokko ifatti dubbachuun eegalanii jiru. Waraanni kun waraana Iraanii fi Ameerikaa gidduutti qofaa daangeffamuu dhiisee waraana addunyaa sadaffaa kan bakka bu'insaan lolamu ta'ee jira. Gabaasni raadiyoo Free Europe fi Dhaabbata Istraateejii Waashingitan yookaan Waashingitan Institute irraa dhiyeenya kana ifame iccitii dhokataa Ameerikaan maaliif Iraaniin jilbeenfachiisuu dadhabde jedhuuf deebii lafee cabsuu kennee jira. Iraan osoo boombiin akka bokkaa itti roobuun akkamitti sirna misaa'ilaa fi diroonii ishee hatattamaan haaromsuu dandeesse? Deebiin isaa Iraan kophaa ishee miti. Isheen humna guddaa utubaa baha Raashiyaa fi Chaayinaatiin duubaan deeggaramaa jirti. Mee dhugaam riqicha sibiilaa kanaa gadi fageenyaan haa xiinxallu. Kanaan dura deeggarsi Raashiyaa fi Chaayinaa Iraaniif godhan meeshaa waraanaa gurguruu fi gargaarsa dippiloomaasii qofa ture. Har'a garuu hariiroon kun daangaa sana ce'e. Gara qindoomina basaasaa teekinooloojii fi indaastiriitti jijjiiramee jira. Qorataan waraanaa Giraant Ruumiliin dhugaa kana yeroo ibsu dandeettiin Iraan meeshaa waraanaa ishee irra deebitee ijaarrachuu fi iddootti deebisuu murtii waraanaa kana keessatti qabxii ijoodha. Michoonni ishee Raashiyaa fi Chaayinaan ammoo sirna waraanaa Iraan akka hin diigamneef oksijiinii gahaa dhiyeessaa jiru jedhee jira. Gama Raashiyaatiin yeroo ilaallu Moskoon Iraaniif qawwee qofa osoo hin taane jajjabaa kennitee jirti. Ogeeyyiin waraanaa Raashiyaa suuraa saatalaayitii waraanaa baay'ee qulqulluuti. Qorannoo miidhaa dirree lolaa fi tooftaa waraanaa ammayyaawaa Iraaniif dabarsaa jiru. Waraana Yuukireen keessatti muuxannoon diroonii fayyadamuudhaan Raashiyaan argatte. Har'a Iraan buufataalee Ameerikaa fi Israa'elitti nadabuuf itti fayyadamaa turte. Misaa'ilonni fi dirooniiwwan Iraan har'a iddoo sirrii gara gamoo diinaa fi wiirtuu ajaja Ameerikaa yeroo rukutan harki qabduu dhiibuu kan Iraan haa ta'u malee ejji karaa agarsiisuun kan Moskoo ta'uun isaa mirkanaa'ee jira. Gama jawwee baha Chaayinaatiin ammoo taphichi baay'ee xaxamaa fi ija jabeessadha. Chaayinaan ifatti nagaa barbaanna jetti garuu harka lafa jalaan Iraaniif sammuu sibiilaa uumtee kennaa jirti. Chaayinaan meeshaalee tajaajila dachaa kan siviiliifis waraanaafis oolan ifatti Iraaniif ergiti. Keemikaalota bobaa jabaa misaa'ilota baalaastikiif ta'an mootora diroonii fi meeshaalee elektirooniksii dhoksaatti dhiyeessiti. Wanti caalatti Ameerikaa naasise garuu Chaayinaan teekinooloojii sammuu namtolchee fayyadamti. Suuraa saatalaayitii xiinxaluun buufataalee Ameerikaa dhokotootaan Baha Giddu-galeessaa keessatti adda baastee Iraaniif gabaasaa turuu isheeti. Chaayinaan waraana kanaa akka mana barumsaa bilisaatti itti fayyadamte. Ameerikaan akkamitti akka loltuu fi dadhabina ishee qorachaa turte. Kunis waraana Taayiwaan boruuf ishee qopheessa. Wanti waraana kanaa adda taasisu inni guddichi waraanni kun waraana qawweerraa gara waraana warshaaleetti ce'uusaati.
Iraan michoonni ishee madaallii waraanaa haaraa uumanii jiru. Iraan diroonii gatiin ishee doolaara 10,000 muraasa qofatee samiirra roobsiti. Inni Israa'elii fi Ameerikaan ammoo diroonii xiqqaa fi rakasa kana kuffisuuf misaa'ila ittisaa qilleensaa kan gatiin isaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu dhukaasuuf dirqamu. Kun dinagdee dhiyeessuu isa hunda caaludha. Iraan warshaa ishee lafa jalaa keessaa oomisha rakasaa saffisaan baasuun diinee ishee meeshaa qaalii fixachiistee laamsheessitee jirti. Walumaa galatti gargaarsi alaa hamma fedhe yoo jiraateyyuu jabinni fi onneen dhugaa kan Iraan ofii isheetti jedha. Qorannoon kun tarsiimoon Iraan magaalota misaa'ilaa lafa jalaa meetira 100 lakkaa'amutti ijaaruu fi Hulaa Hormuz dhiiga dinagdee addunyaa hudhuun diinaaf kiyyoo du'aatee jira. Waraanni Baha Giddu-galeessaa Har'aa kun waraana Iraanii fi Ameerikaa gidduutti daangeffame miti. Inni ifatti waraana bakka bu'iinsaa sirna addunyaaraati. Ameerikaan Iraaniin dhiigsineerra jechuun yeroof gowwomsitu. Iraan ammoo ijaarsa haaraa fi deeggarsa baateen madaa ishee hidhattee caalaatti jabaattee dirreetti deebi'aa jirti. Addunyaan amma kufaatii teekinooloojii warra dhiyaa fi gooftummaa gamtaa ba'aa ija guutuun daawwachaa jirti. Waraanni Ameerikaa Israa'elii fi Iraan gidduutti deemaa jiru kun madaallii qawwee fi misaa'ilaa qofaa garagalchaa hin jiru. Inni guutummaa addunyaa dorgommii badiisaa isa dhumaa dorgommii meeshaa niwukilaraa keessa darbaa jira. Daayirektarri dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa Raafaayil Kiroosiin ija jabeenyaan ba'ee dhugaadhaa fi addunyaa roomisiisuun lallabee jira. Addunyaan sirna waldeeggarsaa fi tasgabbii dhabdeetti. Yeroo dhiyootti addunyaa kanarraa biyyoota 20 ta'antu meeshaa niwukilaraa hidhatee dhaabbachuu danda'a jechuun akeekkachiise. Kanaan dura waliigaltee meeshaa niwukilaraa babal'isuu dhabuu yookaan NPT jedhamuun biyyoonni 191 meeshaa kana oomishuu dhiisuuf waadaa galanii turan. Aangoon du'aa fi jireenyaa kun harka biyyoota 5 qofaa jechuunis Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa, Biriiteenii fi Faransaay ture. Har'a garuu sodaa waraanaa irraa kan ka'e biyyoonni Awurooppaa, Eeshiyaa fi Baha Giddu-galeessaa ifatti waliigaltee kana tarsaasanii ba'uuf mari'achaa jiru. Kiroosiin wanta kana kufaatii doominoo yookaan doominoo effeektii jechuun ibsee jira. Yoo biyyi tokko qofaa meeshaa niwukilaraa oomishtee biyyoonni ollaa ishee hundi sodaa diinaatiif jecha hatattamaan niwukilaraa oomishuu eegalu. Fakkeenyaaf yoo Kooriyaan kaabaa dhiibbaa gootuun Jaapaanii fi Kooriyaan kibbaa niwukilaraa oomishuun yoo Iraan niwukilaraa argatte ammoo Baha Giddu-galeessaa keessatti ibiddatu dho'a. Handhuurri dhiphina kanaaf sababni guddichi garuu waraana amma Iraan keessatti deemaa jirudha. Dhukaasa dhaabbiin guyyoota 14f Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallattaa'ee xumuramuutti yeroo dhiyaatu iccitii sodaachisaan tokko lafa jalaa ba'ee jira. Haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan sanaan booda Iraan aariidhaan ogeeyyii sakatta'insaa wiirtuuwwan niwukilaraa ishee keessaa ariitee jirti. Amma addunyaan Iraan lafa jalaan maal hojjechaa akka jirtu hin beektu. Gabaasni iccitii tokko akka saaxileetti Iraan yuuraaneemii qulqullina 160 qabu kiloogiraama 440 ol kuufatteetti. Sadarkaa meeshaa waraanaatti ce'uuf fageenya xiqqaatu hafa. Ogeeyyiin waraanaa akka jedhanitti kuufamni harkaa qabdu kun qofti Iraaniif boombii niwukilaraa 10 hojjechuuf gaadha. Iraan osoo waraana kallattii kana hin seenin dura sagantaan kiyya nagaa fi jetti turte garuu erga Ameerikaan hooggantoota ishee Ayatollah Ali Khamenei dabalatee ajjeesti waraana itti bantee booda Iraan gaachanni kiyya inni dhumaa niwukilaraa qofaa gara jedhuutti akka ceetuuf dirqisiisee jira. Ameerikaan Iraaniin niwukilararraa dhorkina jechuun waraana bantee yeroo faallaa kanaan Iraaniin ariifachiistee gara boombii niwukilaraatti akka fiigdu taasistee jirti. Wanti madaallii kanaan caalaatti dhiigaan makuu ammoo ejjennoo Saudi Arabiyaati. Mootiin altuu gonfoo Saudii Mohammed bin Salmaan kanaan dura haasaa seena qabeessa tokko dubbatee ture. Nuti boombii niwukilaraa oomishuu hin barbaannu garuu Iraan yoo niwukilaraa argatte nuti seekondii tokko osoo hin balleessina tattamaan niwukilaraa keenya ni ijaarranna. Pakistaan isheen biyya Islaamaa niwukilaraa qabdu waliigaltee waraana Saudii wajjin qabduun shaahiin sirii misaa'ila niwukilaraa ishee eegumsa Saudiif akka dhiyeessitu kanaan dura gabaafamee ture. Kana jechuun yoo Iraan niwukilaraa labsite Saudiin ni hordofti. Yoo Saudiin argatte Turkiin duubatti naftu Masriinis akkasuma. Baha Giddu-galeessaa nammayyuu dho'insa misaa'ilaa idileetiin boba'aa jiru furtuu boombii niwukilaraatiin guutame addunyaa daaraa gochuuf qophii xumuraa jira jechuudha. Walumaa galatti of tuulummaan dhiyaa har'aa addunyaarraan badii guddaa gaa jira. Pirezidaantiin Tiraamp waraana gabaabaa kanaan Iraaniin jilbeenfachiisa jechuun yeroo abjootu gochi isaa garuu Iraaniin qofa osoo hin taane addunyaa guutuu dorgommii waraanaa niwukilaraatti oofee jira. Addunyaan amma marii nagaa sobaa Ameerikaa lallabduu osoo hin taane ijaarsa humna lafa jalaa Iraan sodaa Saudii fi akeekkachiisaa dhaabbata anniisaa atoomikaa idil addunyaa gidduutti qabamte yeroo biyyoonni 20 furtuu badiisaa harkatti qabatan sodaadhaan eegaa jirti. Seenaan dhala namaa har'a qarqara qileerraa dhaabbatee jira.
eegaan kabajamtootaa dhaggeeffattootaa Oromiyaa 24 News isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee sumaratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.